manni mana taaddaa nuti achitti argama ambaasaadara keenya gammachuutii booddachuun si biratti argama gammachiisa jechuu barbaada taabbi keenya yeroo dheeraa har'akuma asiin taa'achuuf ana baay'ee na gammachiise ati miskiina nama ati simbo qabeetti nama amal qabeetti nama oofisitu nama bakka tana ga'uun kan kee ana baay'ee na boonsa fuulduraafis tarkaanfatee akkati bakka guddaa geessu abdii qaba koongireeshinii jechuun barbaada koongireeshinii jechuun barbaada daga bakka tana geesse bara miila kaayinaa bara hojii gaarii bara jireenya gaarii si'awu bara itti gammadu bara itti milkooftu siifa ta'u jechuu barbaada ani warra waabbiin jedhama gammachuu ibsachuu mana ambaasaadar taaddaluuttiin argama gammachuu kanaaniif baga isin ga'e jechuun barbaada koongireeshinii irra deebi'ee jechuun barbaada baga si gammachiise. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi fi jaalalli waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota taaddaluutu akkam jirtu nagaa keessanii akkasumallee baga gammaddanii isiniin jechuun jaaladha taaddaluun gara miseensa yuutuubitti dabalamtee jirti oolumti keessanii baga gammaddanii obboleettii kiyya qaalii taadduutis baga gammaddee baga waaqayyo si gargaaree baga gatii dadhabbii keetii argattee siin jedhan ifaatii kenna. Ji'oota dheeraan booda baga waaqayyo kanaaf si ga'ee siin jedhan illee baay'ee tokko siif gammade kana caalatti immoo cimee jabaadhu irratti hojjedhu siin jedha akka kuma 100% illee guyyaa dhiyoo keessatti abdii guddaan qaba akkasuma daawwattoonni illee jajjabeessaan isiniin jedha innaa jajjabeessaa sabiskiraabii godhaaf warra sabiskiraabii godhanii fi laayikii sheer godhaatiin isiniin jedha galatoomaa anillee baay'ee tokko siif gammade qaalii biyya baga gammadde. Ashama akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Taaddaluu YouTube channel nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbii arramoo keechuma taane keechuma haaraa isin finne dhufne jira haarri mootii garuu arra mana Taaddaluutti dhuftee jirti kanaaf hundi keessan akkam jirtan isin jenna nuti nagaa keenya galata rabbii arra Taaddaluudhaanii koongiraaduleeshin jechuu dhufne jechuudha baga gammadde jechuudha fi maaliif gammachuun keenya mu gammachuu ishiiti waan ta'eef kanaaf arra kanatti dhufne jechuudha. Sadindura meeta ati maqaafi Ashama akka foonii kabajamtootaa fi hordoftoota taaddaluutu nagaa keessanii jirtu nagaadha galata waaqayyoo ani maqaan koo Dassaaleen jedhama yeroo tokko na argitudha yaadam beeku garuu kanaaf obboleettii keenya taadduummoo baga gammaddee siin jedha. Gammachuun kee gammachuu keetii baay'ee siif gammadeera baga waaqayyo si gargaaree deemsa kana si agarsiisee siin jedha gara fuulduraatti illee waaqayyo si gargaaree akka kanaan caalatti seetee deemtu abdiin qaba waaqayyo si gargaaruun jedhaani. Hayyee kabajamtoota keenya anillee akkasuma gammachuu keeyyattan shufaa kanaan dura hin ibsanneef akkuma agartan laayif irreen turre kanaafiyyuu Taaddaluutiif koongiraaduleeshin siin jedhee jira baga gammaddee maaliif dadhabbii meeqa keessa dabrameetu wanni kun anas gaamutu waan ta'eef walumaan asiin geenye maal jenne hundi keessanii guddaa galatooma asumaan jechuudha warroonni amma cinaa dhaabbattanii sabiskiraayib laayik gochaa turtanii guddaa galatooma isin jenna fuuldurumatti irreen gargaarsi keessan biraan hafini nu cinaa dhaabbadha akkasuma waliin ta'a isin jenna. Video shimma madumatti ilaaluudhaan like subscribe godhaa fi isin jenna namoonni tokko video laaltanu like godhatanii kanaaf like itti bu'aa akka namarraa fate kanaaf iyyuu Taaddaluu congratulations isin jedhee jira baga gatii dadhabbii keetii si agarsiise fuulduratti immoo waan gaarii akka hojjette abdii qabna nus immoo suma cinaa jirra kanaaf iyyuu baay'ee si gammanne jira baga gammadde isin jedha obboleettii koon baay'ee jaaladhu baay'ee si kabaju kanaaf iyyuu baga gammadde congratulations xumuree jira Taadduukoo baga gammadde baay'ee siif gammadeera kana caala immoo viidiyoo babbareedaa fi bakka waan baay'een akka dhuftummaa abdii guutuu qaba waaqayyo immoo si gargaaru bakka baay'ee tokko si gammadeera baay'ee tokko baga darbitee baga ceetensiin jedha baay'ee si jaaladha Taadduukoon jedha kanaaf baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajna viidiyoo babbareeda isiniif finnee dhufna walumaan ishee bichaa muti kanaaf iyyuu nu waliin turaa isiniin jenna nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessa
Kanaafuu warra dhufaa jiranis immoo akkasuma jajjabeessinu iddoo kanaan ga'uu qabna jechuudha. Iddoo Shingeetti kana. Yaanni nu qabnu har'a kana gammachuu keenya ibsachuu dhufne. Kanaafuu Taaddaluu baga gammadde siin jenna nullee baga gammanne. Congratulations! Siin jenneerra fayyaata galatoma ammaatiin wajjin turreessanii jechuudha. ሰላም ታደሉ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ታዱዬ በጣም ደስ ብሎኛል። ኮንግራ ብያለሁ ጓደኛዬ በጣም ነው የምወድሽ። ያው ብዙ ጊዜ አብረን ነበር። በጣም ወዳት ጓደኛዬ ነች። ብዙ ማስባ ነበር ካሁን በፊት ስላልተሳካ አሁን ደግሞ ስለተሳካላት በጣም ደስ ብሎኛል። ጠንካራ ልጅ ናት። ከሷ ብዙ እንጠብቃለን። ታዱ ማለት ብዙ ሀሳቦች ያላት ልጅ ናት እና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እናሳድጋት እና በረታታት ምርጥ ልጅ ናት። ያው አንድ ቤት ብዙ አመት ተቀምጠናል። መለየት ግድ ሆኖ ተለያየን። በጣም ወዳቸው ጓደኛዬ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ከአባይ ዩቲዩብም አንድ ቤት ናቸው። በጣም ነው ወዳቸው ሁለቱንም። ታዱዬ ምርጥ ልጅ ናት። የእውነት እና በረታታት ጥሩ ሀሳብ ይዛ የምትመጣ ልጅ ናት። ጎበዝ ናት። ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። ደስ የሚል ጊዜ ነው እኔና እሷ ያሳለፍነው። እንዲሁም ካባ በጣም ነው የምወዳቸው። ምርጥ ልጆች ናቸው። የምገልጸው ቃላት የለኝም ለነሱ። ከምንም በላይ እንደ እህቴ የማያቸው ጓደኞቼ ናቸውና የነሱ በመሳካቱ የታዱይቱን በመሳካቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ምርጥ ልጅ ናት ታዱ ማለት። ጎበዝ ናት። በርቺ እና ጠናክራት እላለሁ። ያው ብዙ ነገር አሳልፈናል ታውቂያለሽ። ስርሽ በሆነ አብረን ብንሰራ ደስ ይለኝ ነበር እና እድሉ ስላገኘሽ ኮንግራ ብያለሁ ታድዬ የኔ ውድ። በርቺ ተጠናከሪ። አመሰግናለሁ። Ashama harka fuunee jirra jirtu Oromoo koo bakkuma jirtanitti nagaa Rabbii sinirraa jiraatu jechaati. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani obboleettiin keessaa nagaa guutuun qaba galata Rabbii. Egaa warroonni nan beenne ani jaallituu hin jedhama. Akkasuma har'a keessummaa ta'ee mana Taaddaluu bittiin argamaatti jira. Egaa mana Taaddaluu bitti immoo kanan argamee gammachuu obboleettii kiyyaa waliin qoddachuuf mana ishee keessatti argamaatti jira. Egaa Taaddaluu obboleettii kiyyaa baga guyyaa kana geessee baga gammaddeessiin jira. Maaliif guyyaa kana ga'uun isa tokko waan ta'eef jabaattee hojjattee iddoo kana ga'uun isa tokko. Egaa ammallee jabaattee hojjattee iddoo guddaa akka ati geessu abdiin qabasiin jedha. Egaa obboleettii kiyyaa Taaddaluu baga gammaddee kongireeshiin jedheetiin jira. Egaa isuma kana siin jedha ammallee ola deemadhaaf saba keetiif barnoota gurguddaa seenaa galmeessitee akka ati dabarsitu abdii sirraa qabasiin jedha jabaadhu. Egaa kaayisuma kana hordoftoonni Taaddaluu bimmu kan taatan hundumti keessanuu jajjabeessuudhaan sheer gochuudhaan komentii gochuudhaan warreen bukkee ishee dhaabbachaa turtan guddaa isaa galatumaan isiniin jedha Oromoo kiyya. Egaa kaa wal gargaaruun wal bukkee dhaabbachuu waliif hawwachuun harka wal qabuun barnoota nuuf haa ta'uun isiniin jedha. Jabaadhaan isin jechuu jaalladha Oromoo kiyya. Egaa tokkummaa keessan cimsaadha. Tokkummaan jiraanna wanti dhibu tokko hin jiru Oromoo kiyya. Egaa tokkummaatu nu dhibaa jira. Tokkummaa jedhamitire. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsaa isiniin jechuu jaalladha Oromoo kiyya. Egaa kaa baay'ee turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Taadduutu nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha baga gammaddan congratulations. Atsillee Taadduu baga gammaddee baga nagaadhaan gara miseensa yuutuubiitti dabalamteen siin jedha. Anisillee baay'ee siif gammadeera. Gammachuun kee gammachuu kooti. Gara fuulduraattillee akka jabaattee hojii nama barsiisan hojii nama bashannansiisan akka hojjettuuf abdii guddaa sirraa qabnaa jabaadhuun siin jedha.